Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiloolee. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa guyyaa har'aa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay filannoo nageenyaa cinatti dhiisuun haleellaa raawwate jechuun ibsa baase. Gareen shororkeessa adda bilisa baasaa uummata Tigraay filannoo nageenyaa cinatti dhiisuun haleellaa raawwachuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksise. Har'as borus rakkoo fi uummata Tigraay karaa nagaan furuutu furmaata ta'uu ibseera. Mootummaan waraana kaabaa biyyattii dirqamee seenee karaa nagaan furuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa turuun kan yaadatamudha. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa haala yeroo ilaalchisee ibsa baaseera. Gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaarii iddoolee weeraree ture dhiibamee erga ba'ee booda mootummaan waraanni gara naannoo Tigraay seenurraa of qusachuu ibseera. Har'as borus rakkoo uummata Tigraay karaa nagaan furuutu filmaatadha. Deeggarsi namoomaa gara naannichaa akkasiin waliigaltee dhukaasaa dhaabuu gamtokkee taasisuun haala mijataa uumuu himeera. Nageenyaaf karra banuuf jecha hidhamtoota hiikuu, filannoo nageenyaa hunda fayyadamuuf koree olaanaa filannoo nageenyaa hundeessuun gara hojiitti galamee kallattiin ifa ta'e kaa'amuu ibseera. Meeshaaleen barbaachisoo ta'an karaa naannoo Tigraay akka galan taasifamuu fi dhaabbilee tajaajila garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayin barbadaa'an qaama sadaffaan hojii eegalchiisuuf sochiin taasifamaa jiraachuu yaadachiiseera. Haa ta'uutii garichi deeggartoota alaa waliin ta'uun irra deebiin waraana eegaluuf fedhii olaanaa qabaachuusaa agarsiisaa turuu himeera. Baatiiwwan ja'a darban dhaadannoon garaagaraa uummata waraanaaf kakaasanii fi qoccalloowwan adda addaa taasisaa turuusaa eereera. Kallattii lixaan yaalii haleellaa garaagaraa taasisus injifatamuun deebi'eera. Karaa kibba naannoo Tigraayis yaaliiwwan adda addaa taasisuun mootummaan yaalicha fashaleessuun furmaanni mariidha jechuun dhimmichi akka hin hammaanne taasisuu himeera. Haa ta'uutii mootummaan rakkicha karaa nagaan furuuf waamicha dhiyeesse cinatti dhiisuun gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay tibbana haleellaa eegaluusaa ibseera. Guyyaa har'aa barii sa'aatii 11 eegalee kallattiiwwan baha Bisoo Barrii, Zoobilii fi Takulaashiin haleellaa raawwachuusaa ibseera. Tarkaanfii fudhateen waliigaltee dhukaasa dhaabuu ifatti diiguu labseera jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa fi humni nageenyaa hundi wal haleellaa garee shororkeessicharraa itti aggaamamee haala qindaa'aa ta'een qolachaa jiraachuu ibseera. Nageenya uummataa eeguuf qaamolee nageenyaa hundi of eeggannoon dhaabbachuu eerameera. Qacceen ofii garaftee ofii iyyiti akkuma jedhamu garichi ofuma isaa qoccalloo eegaluu fi ofuma isaa amma holola sobaan iyyaa jiraachuu kaafameera. Mootummaa nageenyaaf harka isaa diriirsee yakkuun marichi dursee fashalaa'eera jechuunii fi waraanni hin hafne jechuun duula taasisaa ture cimsuun dargaggoota Tigraay irra deebiin waraanaaf qopheessaa jiraachuu eerameera. Tibbana deeggartoonni garichaa idil addunyaa bakka muganii dammaquun qophii waraanichaa duula hololaan deeggaruuf taa'uun isaanii ifa ta'uu eera. Qophii waraanichaa duula hololaan deeggaruuf taa'uun isaanii ifa ta'uusaa eerameera. Hawaasni idil addunyaa gocha garichi dargaggoota Tigraay waraanaan ficcisiisuuf dibbee waraanaa tokko akka dhaabuuf dhiibbaa taasisuu akka qabu yaadachiiseera. Itoophiyaanonni biyya keessaa fi alaa haleellaa garichaa qolachuu fi yaalii badii garichaa fashaleessuuf waloon akka dhaabbatan waamichi dhiyaateera. Garichi qoccalloo isaa itti kan fufu yoo ta'e mootummaan dirqama biyya baraaruu waan qabuuf akkasumas gareen shororkeessichaa jaallates jibbes gara filannoo nageenyaatti akka dhufu taasisuuf mootummaan tarkaanfii barbaachisaa kan fudhatu ta'uu eerameera. Dirqamicha raawwachiisuuf mootummaa fi humni nageenyaa hundi ga'umsaa fi qophaa'ummaa guutuu irratti kan argaman ta'uu ibsameera. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa har'aaf qophiin keenya kana fakkaataa turtii gaarii qabaadhaa jecha laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.